lolaa bishaanii kan laga Hawaashitti hammaatee jiru irraa kan ka'e deeggarsi bakkoota adda addaatti irraa kan godhamaadhaa jiru ta'uun isaa ni mul'ata. Lolaan bishaanii dhiyeenya kana immoo lagni Hawaash guutamuu irraa kan ka'een gubbaa irraan ergaaniif yaa'een aanaalee sadii akka malee miidhuun isaanii dhagamee jira. Godina Shawaa Bahaatti miidhaan kun immoo kan geggeeffamu ta'us haaluma kanaatiinis immoo miidhaan hamaan kan irra ga'e hawaasaa fi beeyladoota isaanii akkasumas qabeenya hedduu lolaa kanaan mancaafamuun isaaniitis dhagamee jira. Lolaan bishaan laga Hawaash kun immoo waggaa waggaadhaan kan guutee haala kanaan dhufu yoo ta'us bishaan kun gara gannaatti waan deemaadhaa jiruuf guutee akkaan hammaachuu irraa kan ka'e gubbaa irraan balaquun aanaalee sadii guutee jira. Shawaa Kibba Lixaatti miidhaa hamaa geggeessaadhaa kan jiru yoo ta'us bishaan kun akkasumas immoo deeggarsi hawaasaatis bakkoota adda addaatti geggeeffamaa akkaanis jirus ni mul'ata. Akkasumas namoonni bakkoota garaagaraa irratti argamanis deeggarsa hawaasa kana bishaan jalaa baasuu fi akkasumas qabeenya isaanii bishaan jalaa oolchuudhaaf tattaaffii guddaan godhamaadhaa fi jiraachuu isaaniitis gara qaamolee mootummaatii fi akkasumas hawaasaatiinis dhiibbaa guddaa akkaaniif godhaadhaa jiraniitu mul'ata. Bishaan laga Hawaash kun immoo yeroo hundaa'u kan guutee miidhaa akkanaa kana geggeessus yoo ta'u garuu immoo hawaasni osooniif kana hundaa'u qubaas qabaachaadhaa jiraniiti iddoowwan sanaas jiraachaadhaa turan. Bishaan kun immoo wayita guutametti aanaalee sadeen kana irrattis miidhaa gurguddaa kan geggeessuu danda'us osooniif namoota hubannoo guddaa qabaachaadhaa turanii beeksisan. Garuu immoo kana karaa takka hin argine jechuudhaan dubbatanii jiran. Lagni Hawaash immoo yeroo ammaan tana ergaanii fi guutees hawaasa hedduu irratti miidhaadhaas geggeessaadhaa jira. Deeggarsi immoo akkasumas faawundeeshinii Artist Haacaaluu Hundeessaa akkasumas kaampaaniiwwanii fi deeggartoonni garaagaraatis gargaarsa geggeessaa jiran. Kanaanis hawaasa kana lubbuu isaanii baraaruu fi wanta isaan barbaadan hunda dhaqqabsiisaadhaa kaaniif jiraniitu ni mul'ata. Guyyaa dheengaddaa faawundeeshiniin Artist Haacaaluu Hundeessaadhaa fi akkasumas kaampaaniin dhaabbatoota garaagaraa isaan cinaa dhaabbachuudhaan hawaasa kana kan gargaaraadhaa jiraachuun isaaniitis ni mul'ata. Faawundeeshiniin Artist Haacaaluu Hundeessaa nyaataa fi akkasumas uffata kanneen adda addaatis geessanii achirratti argamanii jiran. Akkasumas waldaaleen walgargaarsa tokkummaadhaa kan jirus achirratti argame hawaasa isaaniitis gargaarsa adda addaa godhaafii jiran. Faawundeeshinoonni lameen waldaa gargaarsaa kanaa fi akkasumas faawundeeshiniin Artist Haacaaluu Hundeessaadhaa kan achirratti argaman maxaafa takaa'u immoo seelana 450 akkasumas kuntaala nyaataa daqiiqaa fi akkasumas zayitii fa'aa waan nyaataaf barbaachisan gara 300,000 olii achirratti kan argamsan ta'uu mul'ata. Haaluma kanaan immoo ambulaansii fi wantoota barbaachisoo ta'an gara aanaa irraayis arjooma garaagaraatii waliin kan ka'e deeggarsa godhaafii jiran.